Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti mariin mata duree ilaalama mootummaan ida'amuu dhaabbilee amantaa irratti qabu jedhu irratti xiyyeeffatee abbootii amantaa magaalaa Adaamaa dhaabbilee amantaa garaagaraa irraa walitti babba'an wajjin gaggeeffame. Saganticha irratti abbootiin amantaa Islaamaa fi Ortodoksii Tawaahidoo kan Pirootestaantii argamuun dhimmoota nageenyaaf misooma magaalaa Adaamaa fi dhimma manneen amantaa misoomsuu hawaasa isaan duuba jiru hubachiisuun haala itti fufsiisuun danda'amu irratti marii gaggeessan. Abbootiin amantaa dhaabbilee amantaa adda addaa bakka bu'uun maricha irratti hirmaatan hawaasa barsiisaa jiru nageenya fi misooma amma jalqabame kana hubachiisuun qindoominaan wajjin hojjechuun misooma fi nageenya jalqabame itti fufsiisuu qabna jechuun ibsan. Waliigalatti ilaalchi namni qabu ilaalchuma gaarii, ilaalcha bareeda. Maaliif jennaan ta'ullee ka qabu. Waan nuti silaa asii achi kaafnu isinuun kaaftanii jirtan. Waan kana wal jabeessine waliin jira, waliin itti fufna, hojiin keenya tokkoma, homaa waa'ee uf duratti cidha uf duraa itti deemnu kanallee tolchee beeka uummanni keenya tolchee hubatee jira, wal hubachiifnee jirra. Abshiruu isinii waliin jirra, nu waliin jiraadha isiniin jedha. Magaalaa Adaamaa irratti misoomni waa baay'ee hojjetamaa jirarreedha. Nageenyi irree cimaa jira jechaadha. Wanti tokko hin jiru. Shaggaarra jira. Misoomnis immoo akkanumatti waa gaariirra jira. Warri jireenya Adaamaa keessa jiraaturree akkanumatti misoomaa cinaa hojjetanii mootummaa cinaa hojjetanii magaala misoomsaa jiru. Kun immoo bakka bakkatti bakkuma hundattuu itti fufa jechaadha. Karaa mana amantaa keenyarree amantaan keenya misooma kana dura kenneeti hundumaa olii magaalli tuni akka misoomsumteettu waa baay'ee hojjete. Akkuma afuurattu akkuma macaafni qulqulluu jedhuttu akka jajjabeessan saba keenya barsiisaa jirra. Nutis immoo eegaa jirra tokko taanee hojii amma calqabame kan akka itti fufnu biyya keenya akka guddisnu tokko akka taane amantaadhaan karaa amantaatiin ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin sanyummaan nuti tokko waan taaneef Itoophiyaa keessatti tokko waan taaneef tokkummaadhaan akka itti fufnu tokko taanee biyya keenya akka guddisnu jedha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee fedhiin lammiilee daangaan qabu dhaabbileen amantaa ammoo biyya ijaaruu fi tokkummaa uumuu jaalala fiduu fi ijaarsa biyyaa fi lammiilee naamusa gaariin bocuu keessatti shoora olaanaa qabu hariiroo hawaasaa guddisuu wajjin hojjechuu qabna jechuun ibsan. Dhaabbileen amantaa gahee olaanaa qabu akkuma barreeffamni jedhu. Gahee isaanii tokko biyya ijaaruu keessatti gahee qabu. Kun sirriitti qabatamuu qaba. Biyya ijaaruun maal jechuu akka ta'e sirriitti hubatamuu qaba jechuudha. Biyya hin qabne maal akka ta'aa jiru argaa jirtu. Biyyi keenya waan hin ijaaramneef har'as gaafii bu'uuraa gaafataa jirra. Ijaarsa biyyaa xumuruu qabna. Ijaarsa biyya waloo waliinii ana malee jedhu keessaa baafnee biyya ijaaruuf dhaabbileen amantaa iddoo olaanaa qabu kan jedhu tokkummaa fiduu keessatti jaalala fiduu keessatti dhaabbileen amantaa iddoo olaanaa qabu jechuudha ijaarsa biyyaatiif. Hundeen ijaarsa biyyaa bu'uura hawaasummaa gara ijaarama dhaabbilee amantaan ta'u sirriitti hubachuudha. Inni biraa ijaarsa naamusa uummataa. Naamusa. Uummanni naamusa akka qabaatu. Safuuf safeeffannaa akka qabaatu. Akka wal dhaggeeffatu. Gochuuf dhaabbileen amantaa iddoo olaanaa qabu. Dabalataanis nageenya magaalaa Adaamaaf halkanii guyyaa hojjechuu qabdu karra galaana diimaa argachuuf hojjechaatii jirra kanarrattis nu deeggaruu qabdu jechuun dhaaman. Nageenya magaalaa Adaamaatiif halkanii guyyaa hojjenna. Rakkootti jirra. Nagaan biyya kanaa akka booroo warra hojjetu jira. Fedhii galaana diimaa deeffachuuf mormiitti jirra. Wal murkii fi giddu seenummaa biyyoota gurguddoo fi immoo mirga keenya waan dhabne seeran deeffachuu gidduu jirra. Isa kanaaf immoo nu keessatti nama ijaaranii akka nu gara alaan laalle akka nu guddachuuf hin deemne warri godhantu jiru. Adaamaa nagaa gochuu hundi akka hojjettan galtanis uummata irratti akka hojjettan
dhaamsa fi kallattii isinii kennuun barbaada jechuudha. Magariisummaa irrattis hojjechaa jirra. Kanaaf manneen amantaa naannawa manneen amantaa qulqulleessuun abbummaan eeguu qabdu aadaa hojii dargaggootaa cimsuuf aadaa hannaa hambisuu fi hawaasa keessan barsiisuu qabdu jechuunis dubbatan. Magariisuu qulqullinaaf miidhagina magaalaa Adaamaatiif jiraatan akka hojjetu. Dhaabbileen amantaa akka hojjetan. Dhaamsa isinii kennuun barbaada, kallattii isinii gochuun barbaada. Manni amantaa keessoo isaa qulqulluu magariisa ta'uu qaba. Naannawaa isaa akkas gochuu qaba. Erga isa godhee uummata achi dhufu barsiisuu qaba. Inuu akkana godhi balbala kee jedhee. Yoo namni hundi balfagatuu dhiise, yoo namni muka dhaabee kunuunse, yoo namni hundi marga balbala isaa habaaboo dhaabee bareeche, Adaama miidhagduu qabaata. Naannawa manneen amantaatitti aadaa kadhachuu balleessuuf namoota rakkoof saaxilaman osoo karaatti hin bahin deeggaruun barbaachisaa akka ta'es kallattii kennan. Manneen amantaa fuulduratti nama kadhatu dhaabuu qaba. Amantaa guyyaa tokko namni hiriiree akka waan kadhaaf qophaa'e jedhetti yaa namni fayyaa qabu hundi. Aadaa kadhannaa magaalaa Adaamaa keessaa balleessuu qaba. Balleessuu qabna. Yoo maal goone yoo isin nu gargaartanidha. Namni kadhachuun qabu fayyaa qabu. Kanumti rakkatellee daandiirra ba'uun qabu. Ijaallaallee gargaaruu qabna. Bakka bakkatti yoo hambifne mana isaatti hin ba'u alatti. Manatti hambisuu qabna. Dhumarrattis abbootiin amantaa kunniin bu'uuraalee misoomaa addabaabaayii masqalaatitti ijaaramaa jiru daawwatan.